Mee amma waa'ee mucaa kanaa amma maal jenna mee sila indi de waama gaariillee godhee manuma koollee guyyaama tokko tun gammachiisin guddatee amma nagee mee mucaa kana mee maal jetta mee sila amma kunoo yoo nutti himuu baatanii sitti simuudha baatanii waa'ee mucaa kootii kana bakkiidha nama hundaa taasaa waan hin godhus na wallaalee mee si biratti immoo gaafadhuu laata jedhee yaade maal sitti fakkaata mee? Mee waa maati gaafadhaa ani waa'ee isaa garaa kutadheera. Maal goona? Hubanne sila. Lami. Oh. Kottu mee? Isayyuu na jalaayyuu hin qabu. Maal jette? Taa'ii gadi. Maali na wattaati maal gootu? Maali? Mee maal jedheen iyyuu si gaafadhaa miti mee haadhuma kee biratti si gaafadhaa. Silaa yeroo hundaa waa'ee makee haasofna bakkee kanaan namni waa'ee makee haasaa maqaan keenya bakkee jira. Maal gochii waan namaa tuttuttaati maal godhietti maqaa na dhoofsiftame. Maali eenyuun hin tuttuqeeni maali abbaatii sababa. Takka ijoollee rukuttaa jedhan takka yoo waa badee lammiidhumaa jedha ammi namaa mee attamidha meeti mee waa'ee makee. Eeshi dabeessa ta'u shi baqadheen kalaaree yoo rukutame nan dhiisaa. Mee waa'ee kee maal jedhan. Seeraan naggeeffattu hin dubbatta afaan qabdaa yoo softaammat. Maal armee maalaan godhee. Kaayi lafa bilbila lafa kaayi taggeeffadhu. Argite bini kana ilaalaa jirtanii. Akkasitti nama tuffatti tirakkatanii guddisanii. Maal kun hin jedhaman. Amma beeti biyyoon barataa inni akkasi godhu maayin. Maaloo dha yaadni kee? Kaballaa matti kennan hin jedheman kana waan tokkos min ani dhiisaa mee tasgabbaa asinis. Maali abbaa? Suuta hidhattaasaa. akka kutaa isaan galle mucaawu. Eessan dhaqash? Asuma bultaati. Asuma irra bulu. Asuma qorra keessa. Gubii keessaan Minaan immoo akka dhiisaa baqaa tasgabbaa gorsaa asinis ka guddifatti. Maal kun? Guddaan gidduutti. Maal nama akkanaa? Namni achi asii maqaanadha. Asuma bulta. Asuma siin jedhe. Kan uffadhuuti. Asirra buli. Kan uffadheen bulaani? Laasitti meeramoo. Si arguun qabadda natti ganamas. Maal kun? Maali? Maalan godhee? Erga jedhee ilmaan obsaman. Har'aaf asuma bula. Borummoo wal agarra. Waa wal dhiisnu sitti hin fakkaatiin gudii marsee agarsiisa. Maal abbaan ofii akkasuma godha? Har'aaf nan obsa. Borummoon naa bari'a lafti. Nafu. Numa bari'a akka dukkanaa itti nafu. Baraka sammaatu keessatti abbayni lammii fa'aa uummata kana waamanii akka kanatti hirmaadhaan hojjechuu isaanii nutti tola. Amma limbeegaan ani ittuma deemnee hubannan jedhe malee naan galle iyyootiin. Jaarsi kun baay'ee garraamii dhugaa namatti tola yaadi isaanii wanti ta'anii akka ittiin uummata waamuun isaanii. Maal abbayyee lammii fa'aa maal argatanii irraa? Anoo waa masannaa galuu dede lammiinoo barii maalii dhufeen balbala cabsee oole bakka anoo waa lammiidhaa garuu lammiidhaa adda baafatteetta? Adda baafadheera. Buna dhugaadha. Dhiyeenyatti illee isa argeen beeku abbaan lammii nama miti. Abbaan lammii maalum ta'ee kan nama walitti waamuuf barii kana. Waaqayyo isaan eebbisu maatii ma eebbifamoodha isaan nu nyaachisuu fedhaniiti har'ammoo. Har'amoo? Isaan eebbisu durayyuu isaan nama gaggaariidha warri kun gaggaarii turan warra babbareedoo. Siif ta'e akkuma nama nagar. Maalan godhaami? Namni si ilaalu nagaadhaa'edha. Yeejoo abbaa lammii. Yee. Maal ijoon waamanii baduu? Naanni nu waamee mana tuffatamu maal jedhu? Waamame? Mee waamamee deddeebi'e. Warri kun? Warraan? Nagaanii laachiisuun nu waamame. Abbaa lammii? Afuuraa maa inni waame deebi'e. Haadha lammi. Abbaa lammii. Haadha lammi.
Maanni sagaleen ala kanaayi. Maanni laatamee baddaamee. Warraan. Nagaanii laachee Maal ta'e abbaan lammii nu arganii mana cufatu? nu ilaalee Maali waan isaa? maaloo wantichi nu galuu deemu. Nu ilaalanii ol deebi'anii. Maal jechuudha? Abbaan lammii laatuun ilaalu. Jiranii. Abbaan lammiidhaa garuu? Maal tokko amma hiixatee nu ilaalee deebi'emni? Maalli waan akkasii? Waamaa mee wanta Mee waamaa mee si Sagalee Maala keessan hin waama dhageenye taa'ame. waan inni nu waameef maal ta'eedha ijoollee? maal waa Haadha lami. Akka jiranitti yaa'anii dhufan abbaan gammachuuf abbaan qulqulleessaa afaan siin jedhe. Eessa yaa? Munaan dhufnee maaloodha. Maanni waatu waa Beekumne. ta'eedha. Namatu du'ee laata ollaa kana. Nagaa miti jarri kun. Jarri kun nagaa miti. Maal? Maal? Maaloodha. Una kottaa dhugaa nan dhufne waamteetu qaba. Una maali? Eenyutu si waame? Lammii. Maal? Nagaa keessan Naguma. akkam bultan? Fayyaa jirtu? Maal nagaa mini moo lammi? Nagaa nagaa. Maal taate? Nagaadha. Maal naguma mini? Buna jedhaniiru warri keenya. Maal saayitii 12 irratti buna nama waamu moo ana reefuun hirribaa kaayyuudha? Anaafuu naan gallee idduma rafutti ka'ii jedhee abbaa kootu na kaase. Abbaa koof immaa koodha. Kan lamaan isaanii si'a lama deebisanii natti hin Maal kana hojjechaa bula moo nyaata kana immoo? Hunduu qophaa'eera. Bishaan fuullaayyoo achitti dhiqattu. Mucaafis ciree hin hojjetiin achitti nyaattette. Kunillee dhugaa natti fakkaatu garuu nan mari'atu. Ani mana baay'ee waama waanta ta'eef amma itti maa abbaa kiyyaatti. Haa ta'u ta'u. Nagaa jirtu? Nagaa bultanii Akkam. fayyuu. Maaliin makoonoo naannoo yeroo kana eessaa deemu? Nagaadha. Warri keenya akka jedhan buna dhugaa koottaa. Yeroo kana moo? Ganummaan Ijoolleedhaa ciree qopheesseen dhufa. Mucaash ishee daa'imaa abbaa tolaafaa. Hunduma keenya dhufa. Hundumti keessan koottaa jedhaniiru. Mee qohi kaan ittani maati? Dafa Jaarsi ganaa iddoo lafaan biraas na kaane. waama waanta ta'eef. Ishi Dafa. gooftaa. Lammii immoo. lammii Kottaa buna dhugaa dhee Lammii dhumti moo? Maali lammiin dhufeen waamee deebi'e gana barii subiidhaan dhufe? Hirribaa nu kaase. Hirriba keessaa nu kaase nu Guyyaa guyyaatti maqaa balleessaa ottuu mucaa. Halkaniin dhufe Barii, saayitii barii. 12 taa'e. Maal? Dhufeen balbala nutti roobe. Kootti ilaalee yoo barbaadde ciisaa jira mucaa. Jecha kootiin argee lakkii lammii sirrii miniin. Kortee waa sitti mul'ate mucaa. Maal iddoo kokkor? Laamee abbaa lammii. kana miti Fuula keessan hin dhiqatinaa jedhe. Manatti fuula dhiqatinaa nuun jedhe. Iddoo kokkor. Ija fuula dhiqadhaa nuun jedhe. Meeqoame? Meetura. Lammiin waamaa masi lammii gaafadha. Turaame. maal inni Lammii. Nuun ijoolleedha kan nutti taphattan. Abbee. Maali akkas gooyyoo Meeturaa gaafachaa jira. Nama aarsaa dhugumatti. Anas nama namantu. Meeqaa nama namantanii anatti ergaa ani isin qofan adabba. Ofiin dhufnee Isiniin ala nyaadhee beekaa meeturaame. Lammii abbee mucaa joon jaanan. Mana ga'u maal? Maal? Silaatiin naa kan qoomsita. Dhuguma waan ta'eeti tuun isaanii ni waaminiyaa. Bari halkanii dhufee nu waamee nam tokko manatti na binaan jedhe. Maal maqaa mucaa makootii silaa qilleensa kanarra afartu wayii balleessaa jirti. Lammiin hin jiru kajeellaa kana keessa. Kajeellaa maaliif mana kee dhufa buna jabanaa Qilleensa wayii nu waame ilmuma keessan too nu waame. Maal kajeellaa bunaa malee Buna guddaadha. maal buna isaanii dhumne qajeellaa dhufna afaan keessan qaba waan biraa akkana ta'e. Dhuguma amma yeroo maaliif gowwoomna? meeqaame amma mee dhuguma
abbaa lammiitu yeroo kana yeroo haala kanaan nu danda'a jettaniitu daa'ima guurtanii ofii keessa hidhuftuu na bira maal jechuudha? Animo lammiyaa mucaan kun fiidhamoo inni rakkoon tokko yoo hin jiru. Hafuura hamaan nu waame moo? Kuni seeqan. Maal kun? Mucaa abaarama. Maal mucaan akkasii? Mucaa abaarama. Hirribaa nu kaasee wanta nuyi rafaa jiru. Iwaamne. Arraba dhiiratiin immoo maal taate maal akkasii godhame? Haadha lammii nama dhaggeeffatu. Bariidhaan dhufee nu waame maal? Mucaa makeef hin baranii yeroo hundaati. Isa iyyuu jechuudha. Amma kanaa goyyoomuu keenyatu nu dhibee malee nuun. Silaa xinnaa guddaan nu goyoomsa. Maaliif goyyoomna? Ilaame. Nuunoo xinnaa guddaan nu goyoomsa jilas. Rabbi gatii keessa isiniif baasu. Isinaa gaafatammoo. Buna jabanaa tokkoon. Ani kanan jedhu anatu sin qallabaa hin jedheen maal wal Kottaa ol galaabboo wanta salphoowwan kan lakki waan itti farrifte kajeellaa dhufanii galmaanii kottaa ol seenaa abbaa. mana kootu achitti sukkaarri kennama jedhamoo achittitu ashaboon gurgurama jedhamanii achitti zayitiin gurgurama jedhan akkamumatti maal kanatu mucaa kanatu manatti taphachiisas maali gochuu hin danda'a. Mucaan koo maangoonin isin hin jedhe kajeellaa dhufte ganamaan wal guurte maal qabu rakkattoon. Maal ol galchi ta'uu ol seenaa abboo. Taarikiidha. Lammi. Abbo lammi. maaltu moo hafeedha? Nagaa keessanii. Maal tafe moo jedhanii? Maal isin warra honaartu? Maaf hin haaru beektaa? Maal taate? Maal qeensaan fuutuu wayiidha? Maal taate? Eessaa dhuftaati? Maaltu bade? Maal tafe moo jedhan? Maal waan lammii yaafachuun dhufe malee waan tokko namni. Lammii yaafachuun dhufe lammii yaafachuu. Simataa keeti kan mucaa koo lafatti dabale. Ergasii wajjin adeemutti ka'e mucaan nagaan barnoota malee amma waan maqaan isaa bakkee kana. Ciraa masee maanaa wajjin immoo? Beenume. Akkas miti. Mana keenya lammii si balleesseeru. Isin immoo situ lammii balleesseeru. Lammiitu si balleesseera. Maal isin godhe? Maatii keessanii ijoola gara ija koo Lammiin maal isin godhe? Bayi. Lammiin maal isin godhe? Narraa bayi. Akkasuma bila bara dhumaatti abbaan ilma isaa irratti hin ka'a. Miti. Ilma abbaa isaa isa duwwaa miti. Haala kanatti konkolaataa diimaan tokko warra rukute. Bara dhumaatti. Waan nama argite odeessi. Isuma kana. Amma beenarra. Nan deema. Jedhaa gaashi nagaan oolaa waa fedhe. Maal fakkaatti? Agabuudhaa kuni addee bitaa.